السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرتو أمتك أشتي أكم جرتني نجا جرتني الحمد لله. أما اللي فيديو براتي كولتي ديفيني جرا ربين قلن هاقا والحمد لله دنديتي إساتين ساعتي كان جيني أستيبني دباتشون كن جبين كن سوهنتاني دنديتي ربين نوف كني الحمد لله رب العالمين. ياو أبولي وانكيا هران إنا لله وإنا إليه راجعون. وايو بوليتي تينا راد بطان دري أكو مرقتين بوليتين تينا بلا دبا غازاتين كان دبوني سي تربيتي يجولا من يجولا وايو كان راتين دبطان دري هذا هو مليغا رويو كومنتي فوقتا توكينتو نجلتي براء دري نهون دسون تاني فسانتي مراسا يجولا إيجا أبولي وانكيا وانا اني كومنتي سنو كان كومنتي اسنان اكاسين دبت سني دبت ايسي اراسي روا اسني ديبيسو في ميتي والله يا بولي وانكيا وانا تقا نسيها تقا قف اسني دامي اجبو دغرا يا دكياتي قط امرون برباديتي المنامات ندو غونغورا ani indo gongoro jecho ko timiti ni do gongora namni ini do gongora namni dubbatu ni do gongora tariyo do gongora jirate de gongora kana qabda kana sirri fadu jechun wahanna jirtudha abar safana abara turtani balan hayati mudati sahamudatu nanjira turtani sigammachi se kasi mudate kun bolesa ki boletiti gammachu qabda mudanno si kana gammachu qabda har'ani mata duree isii qabadheen dhufa tarii bor mata duree kee ta'uu danda'a beekamu obboleettiiti obboleessa kee akkamitti jecha kana jetta gaafa jecha kanaan darbattu hamman an siif hin dhiifnetti rabbiin akka siif dhiisuu danda'u siif hin dandeenye beekta hamman ani siif hin dhiisnetti rabbiin akka siif dhiisuu hin dandeenye ni beektaami jechanaan jettuuf hamman ani siif hin dhiisnetti rabbiin akka siif hin dhiisne beektaami waan keen dubbanne yoo tarii dogongoruu danda'an dogongoruu jechuu kooti miti ilma namaatiin dogongoruu ila beekana jecha kana sirraan malu kana godhin jechuu in osoo dandeessu abaarsi ballaan abbaa barleessaa itti oromoon kanaaf an komentii kanaaf masii kennu baasa yoo osoo hin taane komentii naarsee osoo hin taane namni tokko gaaf hojiidhaaf hin ka'u jibbaaf jaalallees akka jirtu itti amaneetiin as bayyani kana jennaani an komentiidhaaf itti naarsee yookaan aaree komentiidhaaf akka isin arraba dheeradhe deebisuuf miti bakka hin qabuudha maal jennaan hordoftoota baay'ee kan kabaja qaban namoota kabaja qabansaniif tan arraba dheerattu ammoo isaan jala deemti waan ta'eef isaan laalee isaan irraan kaayadhu isin irraan kaayadhu garuu rabbi sodaadhaa arraban dheeratti nama waan jedhina gaafa namaan jechaan nama miitanii hamma namni abbichisu isiniif dhiisutti rabbi akka isiniif dhiisuu hin dandeenye beekaa egaa kanaafi obboleettiitii yookaan obboleessa kiyya kan jechaan na tutte komentii kee laalee keessi kee tarii sitti cabee an dhiifama siif godheera rabbi siif haa dhiisu wallahi rabbi siif haa dhiisu an siif dhiisee jira garuu xiqqoo qusadhu oomaa miti ani sirraan kaayadhu tarii garuu nam tokko sitti lallannuu danda'a miira keessa seenuu danda'a miidhamaan ammoo tuyyuu beektaa yoo ati jechaan nama tokko yoo ati jechaan miite hamman namni sun si dhiisutti rabbiin siif dhiisuu hin danda'u miidhamaa sun hamman siif dhiisutti rabbi siif dhiisuu hin danda'u rabbi siif dhiisuu hin danda'u jechuudha kanaa jennaanii obboleewwan kiyyaa akkan argitan arrafan dheeratiin namaan arrafsinaadha yoo dogongorri jiraate dogongora san ila bee bakkoon akkanaas hin ta'u jedhaatiin dogongora nama hubachiisaa siniin jechuu barbaada obboleewwan kiyyaa wallahi sirri rakkaadhu ani isiniif dhiiseera rabbiin isiniif haa dhiisu obboleewwan kiyya horrootti jecha hin taane komentii jirattis barreessaa turtanii abaarsanaa na abaraa turtanis jechuudha abaarsi ballaan abbaa balleessa itti oromoon mitiira yeroo mammaattu kanaaf obboleewwan kiyya obboleessa kiyya obboleettiitii ansii dhiiseera rabbi siif haa dhiisu an sirraan kaayadhu obboleessa kiyya obboleettiitii har'a obboleettiin teenya tan gara fuula rabbii deemte har'a isituu deeme tarii boraan deemuu danda'a hin beekamu
مالتي جري هاركا ربي جرتي ويرا بيكان بيكو قرو ربين نمدو أما أكمليدو ربين انتاسين إن شاء الله كان بيبوليتي تيا أبوليسك يا ربين السهاتك سو هم دنديسي الربني لفين أو لفين ما جاب سيد ورمون الربان نمان توكي وانتا كجستا نما مدي سنجرو نما إبون نما تنكنجرو naman tuqisiin jechuu barbaada jechaan komentii jintaanii naman tuqini yoo dhimma qabaatamu yoo dogongorri jiraate dogongora sana immoo karaa nagaati afaan nagaati hubachiisi ilma namaa waan ta'eef komentii keessa hundumaayyuu dubbisee jira an komentiin na aarseetii miti garuu ammoo nasihaa siif dhaamuuf dhufe obboleessa kee obboleettii teessiin jechuu fi har'a komentiin obboleettii teenya taadha nafseedhaan darbite tana komentiidha hedduu arrabsaa turtan jechuudha. Kachiisi arabsaa dhufee har'a na jalallee dhufee jira. Achitti arabsaa dhufee na jalallee dhuftanii ka isii mudate kun si haa mudatu naan jedhamee abaasa komentii badhaa barraa ture jechuudha. Si gammachiise lakki yoo si gammachiise dogongortee jirta. Rabbi siif haa dhiisu obboleessa kee yookaan obboleettii tiyya. Kana siin jechuu barbaada baay'ee siyaasa'uun barbaadu. Har'a isii obboleettiin teenya sun akkasitti arabsaa turtanii gara fuula rabbii tartee jirti. Eenyu sii dhiisa fuuldura rabbiitti irraa gaafatamta. Maaliif isiin siin dhiibne rabbiin siif dhiisuu hin danda'u. Miidhamaan rabbi qabaa yoo jecha ati tutte rabbi sii mata sirraa argata waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan kee obboleessa kee obboleettii tiyya. Arrabni kun baay'ee iddoo hedduu nama dhaaba. Arrabni kun lafee hin qabu garuu lafee namaa cabsa waan ta'eef tarii yeroo barreessitu sanii salphaasi fakkaachuu danda'a garuu salphaadhaa miti jechaan namaan jedhin qubni teetana malee qabeen barreessii yoo siin jedhe tarii namni du'aa irraa qeebalamu jiraachuu danda'a deebisii eessaa fuuta qubni keetana malee waan barreessinii komentii kee argee yoo namni siin jedhu jiraate tarii nama sanirraan beekamu du'aa ol qeebalamtee wanni inni siin jedhe sassii mirkanaa'uu danda'a kanaafuyyuu of tiksi quba kee tiksii arraba keessatti fadhu kana siin jechuu barbaada akkasumas obboleewwan keenya wallahi akkatti baanu beenna malee akkatti galluun beennu ani shabaaba hinduu umriin kiyya ganaadha ganaana hafaa ammas nin dalagadha tana godhadha inni jireenya gabaabduu isii duniyaa har'a osoo argitu bordhabduu fi mana namaa keessa gadadoo hedduu dabarsaa jirra jechuudha dhakan dhala qabu dhala ufiitti adda bahee kaadha maatii wajjin jiraatu maatii ufiitti adda bahee jireenya bultii isaati adda bahee biyya keenya irraa baanee mana namaatii carraan keenya mana qoshaashaa keessa qoshaashaa qofa mana namaa jalaa baasuu taane jechuudha. Hinduunaa beenna gaafduun garuu duniyaan tun akka nurraa haftu beenna mee yaa rabbi nuuf ibsi ati hin dandeessaa mee yaa rabbi nuuf ibsi dukkana keessa jirru kana mee yaa rabbi nuuf ibsi nuu dabarti jenna tana godhanna jenna yoo mana biche yoo mana ijaaranne makiinaa bitanna jenna yoo makiinaa bitanne waan biraa suuqii guddaa waan ittiin bananu harka qabanne jenna osoo akkas zennu nugatti duniyaan tun jechuudha. yaa subhaanallah garuu hinduunaan yaadannu bare abadaan tasumaa taateen ofoon dhuftu wallahi rabbiin kaatimaa teenan ufaa tolchu obboleettii teenallee rabbiin caffee jeenataa isii haqananiisu teessoo isii hundaa nabiyyoota rabbiin nuufaa taasisu badiisii hundumaayyuu rabbiin nuufaa dhiisuuf meedwaayii kadhadhaafi gogaa isii gubbarratti jismii isii qaamni isii xalaxalamee gubate gaafa gadi buute ammoo rabbiin jeenat ofii keessa seensisee isii haa qabbaneessu nama jalatti gubbatti ibiddaan gubatee jalatti qabbaneeffata rabbiin isii haa taasisu isin gara gandaa akiraadha deemtee jirti mana galtee jirti anaafati garuu kiraayii jirra kiraayiin ta'e tun guyyaa kamnu harkaa buutii hin beeknu hamma sumattuu wal dadhabnee jochaa fi jechaa wal qeena har'a gochi isii waadha wanti isii mudate kun dhaabbanne keessa osoo laallee gaariidha anaaf ati mana namaa jirru wallahi yaa obboleewwan kiyya baay'ee takkaan duniyaan tun maal akka taate osoo keessattuuf laallee silaa keessattuuf arganna ke wallahi keessattuuf arganna fitinaadha kuni rabbiin akka keessattuuf laaluuf ookaa fitinaa kana godhe duniyaan isiinis har'a torbeen bulii kun meeqa dura birii torba maal dura
akkuma an har'a sirraa dhufee haasa'ee taphadhee tafsiisu kanatti taphataa turte. Har'a garuu deemtee jirti. Ganda deebisaa hin qabne deemtee jirti. Deemnaa jechuudha. Obboleessa kiyya. Obboleettii kiyya. Wallahi araaraam waliif haa kadhannu. Isiin deemtee jirti mana ofii. Please. Akkuma dura dubbataa ture ammallee irra deebi'ee akkuma naman warroonni itti mufattanii jiraattan. Warroonni itti mufattanii jiraattan dhiifama godhaafi. Hamman isin dhiifama gooneef Rabbiin dhiifama isiif gochuu hin danda'u. Obboleewwan kiyya. Wallahi duniyaan tuni sobaadha. Duniyaan tuni qilleessa. Ganama ni dhufti, galgala ni dhufti. Alala fixeessa ganama. Ganama ni bu'a. Guyyaa gabbaata argitan argitu. Garuu isii sobabaan ramade. Kanaaf obboleewwan kiyya Rabbiin isin haa tiksu keessattuu nuti dubartoonni of eeggannoo cimaa godhaa. Of eeggannoo cimaa godhaa. Taani ammoo Rabbi isin haa eegu. Rabbiin isin haa tiksu. Guddaa caalaa ammoo Rabbitu nama tiksaa. Isinis of tiksaa. Amboo baa'u kaan gaazii dabbaa gaazii yeroo itti gaggalchite yeroo irraa ol buqqiftan jijjiiruuf yeroo buqqiftan cheekaappii godhaa. Gaaziin cufamee jiruun cufamne osoo banaa jiru asuma ibiddummaa si jalaa dhaameef asii banaan ifte achi dhattee buqqisiin. Qaxara kun Rabbiis haa tiksu obboleettiiti. Anaaf sillee Rabbiin tika ofii jala nu haa oolfatu. Yeroon galchitus yoo ogummaatti hin qabne ta'e ati bantee ati galchuuf hin jijjiiruuf hin deemiin gaazii yoo keessaa dhumate isaan haa jijjiiran malee jijjiiraan beeku jedhii yoo muuxannoo isaan qabne dhaxxeetumaanii zim jetteetu ziraara isaa banteetti gadi dhiibii ibidda keessa ol dhowaa waan ta'eef Rabbiin haa tiksu. Anaaf sillee tika ofii jala nu haa oolfatu. Obboleewwan kiyya wallahi akka kennaa fi miti Rabbiin tiksee dandeettii misiitiin ufiitiin tikfatee har'aan nu ga'e waan ta'eef. Wallahi anis amrii qabaadhee yookaan humna qabaadhee yookaan ofirraa dhiibee yookaan of eegee baaseetii miti. Wallahi Rabbumaan nu tiksee Rabbumaan nu eegee har'aan nu ga'e. Kanaaf obboleewwan kiyya wallahi baay'ee akkaan qalbiin namaa cabdi. Baay'ee akkaan qalbiin namaa rifatti. Yaa maal gochuu danda'a qadara waan Rabbii fide wanni godha hin jirtu waan ta'eef Rabbi isin haa tiksu. Rabbiin tika ofii jala isin haa oolfatu. Hamma dandeessanii of eeggannoo godhaa. Gaazii yeroo irraa buqqistanillee jechuudha. Jijjiiruuf yeroo buqqistanillee ni jira pilaastika wayii qabdi. Pilaastika san eeggadhaa. Pilaastika san irraa buqqifadhaa. Pilaastika san yeroo buqqiftanillee wannaan isaa jira qoxaariin isaa kan dagaleedhaa jira waan ta'eef tubboo isaa yeroo fiddanii asii afaa isaatti qadaadassanii tubboo sun banamoo cufaa laalaa. Oofii fi oonii qaba. Ofirraa hamman deebisinitti oonirra yoo jiraate tasa itti dhaxxee yoo qaqqabdi ol dhowaa waan ta'eef Rabbiin si haa tiksu obboleettiiti. Wallahi Rabbiin tika ofiis jala si haa oolfatu. Anaaf sillee si nu haa tiksu. Qara akka kenna nullee tisinii ubbaan osoo hin taane Rabbuumatu nu tisse. Ammallee Rabbiin tika ofii jala nu haa oolfatu. Yeroo muddamtu yeroo madaamis iyyitu iyyuma madaamis san jalaa bilisa ta'uu fi osoo fiddu dhaxxee osoo cheekaappiin godhin waan raawwattaa jechuudha. Kanaaf Rabbi si haa tiksu. Wallahi yaa obboleewwan kiyya. Jireenyuma hagana jirtu takkaaf uf si jibbisiisa yeroo takka si jibbisiisa yondoo jiruma addunyaa tanaayyuu si jibbisiisa. Sababnis osoo hammam jiraadhaa. Kama hammana keessaa du'u carraan kee carraa qoshashaa mana namaatti baasuu ta'a. Carraan kiyya carraa mana qoshashaa mana namaatti baasuu bichaa ta'a jedha. Qoshashaa mana isaaniitii baasna. Uffata jijjiiratan nurra gannaqan bahanii bashannanan
وزمان uffata isaanii isaarra farrafanii caammaa isaa asii achitti gatanii qoshashaa isaanii mana keessa deemnee gurru zannaxanii bashannanii ol dacha'an yoo an qulqulleessa xumura jettu yoo ol dacha'an caammaan irra gad darban jala deemnee gurra jireenyi keenya kana taate jecha alhamdulillah rabbil alamin waan hundaa waliin rabbi fayyaanuuf kenne waan hundaa walitti rabbi fayyaanuuf kenne wallahi obboleewwan kiyyaa waa'ee hayaatiidha baay'ee nama rifachiisa biyya baqaasan keessa jiranii daa'imma ofii haadha irratti gattee jirti haati sun nama danda'e daa'imma isa horatu daa'imma suhoo akkam qarqaarsa barbaaddi oromoon bakka tanattis olii boo qofa osoo hin taane bakka tanarrattis xiyyeeffannoo kennuu qaban yoo qarqaarsa barbaaddus taate daa'imman sun akka guddattuufiif biyya baqaa keessaallee biyya Yamanii jechuun biyya birriini 100 akka Itoophiyaadha kuma Yamanii taati yoo dogongoroo baadhe warri beekannaa barreessaa jedhatti birriin 100 akka Itoophiyaadha Yamanii kuma taati kana jechuun ilaala biyyatti hamma kufaatii jetta hamma isi ilaala ruubii biyyatti naannoftu jechuudha biyya baqaa tana keessa jiran kanaaf obboleewwan kiyya yooni maatiin kunis kan gadi bahee qarqaarsa daa'imman tanaaf akka qarqaaramtus yoo kan jedhan taate waan qabnu bira dhaabbanna maaliif jennaan tiyyallee boroo waan taatu hin beeku har'ata isii irraa odeessa malee tiyyallee boroo maaltu akkana mudatu hin beeku waan tiyya hadhati isii irraa haasaa oli boroo kaatiyya irraa haasaan hin beeku kanaafu yoo ni qarqaarsas barbaadu taate daa'imman sun haadha irratti kan isin gatteedha akka dubbatamaa yerootti ijoollee itti dhiyaannaan beekan sahaabonni yaani hiriyoonni isiidha jechuudha daa'imman tunuu qarqaarsa barbaaddii yaanni jedhullee ka'aa jira waan ta'eef yaanni kun yoo dhugamaani daa'imman tun qarqaarsa barbaaddii kan jedhamu taate asirraa qofa iyyuu qofa osoo hin taane rabbiin kadhataa fi akka rabbiin dilii hundaa isiif dhiisee araarama isiifis karataa du'aayii maatii saniifis godhaa waan dandeenyuun walirra buusnee yoo dirhama 50 illee taatee jette walirra buusnee daa'imma sun akka nafseen jiraattee guddattee jettu akka daa'imma sun akkan guddatteef yookaan akkan rakkoo keessaa baraaramtuuf taasisuu danda'a Oromoon jechuudha. Nama afaan qofaaniin bu'aniif isin gara aanda akiraa deemteerti daa'imma sanuu qabdi daa'imma san gatatteerti yaa obboleewwan kiyya yaa obboleettii tiyya mee tanarratti keessattuu ilaali maashaallah hayaati har'a isin ganda akiraa deemteerti daa'imman tana gatatte anaaf si hoo horroonni cadhisnee qoshaashaa mana namaa qofaa guuruun taate ilmoo hin qabne qabeenya qofa walitti sassaabuu taate gaafa osoo deemtes ilmoo namni qabu gaaddisa yaadannoodha anaaf ati hoo harka duwwaatiin dhalli tuni guyyaa ati asirraa deemte muffiraa yookaan du'aa isiif kadhatti araarama isiif kadhatti waan araarama isiif kadhattoo qaba uf yaadadhume yaa obboleettii tiyata cadhifne umrii keenya qof umrii bareedaa silaa qaharraa deennee yookaan ilmoo kee ittiin argannee ilmoo bareedduu qabne ittiin guddifannu mana namaa keenya umriin nurraa deemaa jiru yaa ijoollee shamaraa amadaa kiyyarraa jalqabee jechuudha ufaa yaadannoo kana keessatti ilmoon gaaddisa kanaaf obboleewwan kiyya viidiyoo irratti dheeressu kallattii maatiyyoon kan ifa godhanii akkaawuntii qabuusan taate wal beeksifnee waan dandeenyuun waan humni keenya danda'in waan rabbi natti beekuun sitti beekuun irraa qarqaarree daa'immantu akka rakkoo irraa baraaramtee akka jiraattuuf gochuu dandeenya jechuudha inshaallah yoo rabbi umrii nu kaayee jedhe kana jennaani har'a isii tana mudate tubboru hookaan tiyyallee tanuma ta'uu dandeessi tiyya maal akka taatu harka rabbiit kiyyeessa jirti tiyyaafte illee harka rabbii keessa jirti garuu naman tuqinaa koomentiidhaan abaarsi bal'aa abbaa balleessaa itti Oromoon warroonni abaarsan taaniin hinna tuqaa jirtan ani isiniif akkuma dirjeel qabarra jedhe ani isiniif dhiisee rabbi isiniif haadhisu garuu irra deddeebitanii nan tuqinaa yoo qooqa isaan jiraate yoo qonni qeequmsi yookaan dogongorri jiraate wanni isin jeequ yookaan isin tuqu isin jibbisiisu wayii dubbadhe ilmi namaa waan haasa'u keessa dogongoruu danda'a ani dogongoraa miti jechuu kootii miti qulqulluuf godhaan jiru
ila bakka kana dogongorteerta dogongora kanarraa uf eeginaan jira karaa nagaafaan nagaatiin naquu na hubachiisa nin dhagaani komentii keessa hundumaayyuu nin arga kanaafuyyuu obboleewwan kiyya rabbiin anaaf isinillee nu haa tiksu nu haa qajeeluma ofii nuuf haa kennu inshaa Allah hamtuun isin argini bakka kamittuyyuu nuuf jiraadha darbaanaaf jiraadha umrii dheeraadha bakka yaaddan gaya milkaayaa waan baattaniif nama milkaa'ee gammachuudhaan biyya keessanitti maatii keessanitti deebi'u rabbiin anaaf sillee nu haa taasisu obboleewwan kiyya kanaafi arrabaan naman tuqina arrabni lafeen qabu lafee namaa cabsa itti oromoo yeroo ammaattu mitiire miidhamaan rabbi qaba nama miidhinaa naman tuqinaadha obboleettii teennaaf du'aayii kadhadhaa akkuma isiniin jedhe ijoolleen isii tanaa haadha irratti gatamte tanaa yooni rakkinni jiraate lakkee qarqaarsa barbaaddi qarqaarsa tantamaa ni barbaachisa yoo jedhame maatiin dubbatee akkaawuntiin dubbatamaa jira oliin baane malee dubbatamaa jira ol bahamee hojii akkaawuntiin maxxanfamee riiliidha qarqaarsa ni barbaaddi wanni jedhu jiraate waan qabnurraa walitti buufne teennallee bor waan taatuun beeku tarii anarraa waagaa tarii ilmootiyatu anatu ilmootiyarraa waa ta'a ilmootiyya lafa hafaa namni har'a darbate boruu ni haammata yoo har'a darbatte bor ilmoontee haammatti keerii darbadhu sirra tarte ilmooteetiif taate waan taateef keessattuu waan akkanaarratti jajjabaadhu kanaaf obboleessa kiyya obboleettiidhi yoo jecha kiyya keessatti isin qeeqe yookaaniin isin tuqee dhiifamanaaf godhaadha ijaaf qalbiirraa na hambisaa dogongora kiyya garuu karaa arrabaatii osoo hin taane koomentii bareedduudha obboleettii teennatu kun dogongora kun dogongora kan sirreeffadhuu naan jedha namni dogongora waan ta'eef dogongora kiyyaa karaa arrabaatii osoo hin taane obboleettii teennaa kun dogongora kun akkanaa miti kun sirraan eegamu akkana jechuun qabdu akkana gochuun qabdu wanni yoo jettu kan jettu taate komentii na kaayi komentii karaa nagaa na kaayi abaarsi osoo hin jiraatiin arraba darbu osoo hin jiraatis obboleettii tarii ansiif dhiisaa namni biraasiif dhiisuu hin danda'u kanaaf obboleettii arrabni obboleettii obboleessa kee arrabni lafeen qabu lafee namaa cabsa itti arraba geeffadhu wanta akka arrabaa dilii namatti harkisu hin jiru wanta akka arrabaa dilii namatti harkisu hin jiru inni lafeen qabu lafee namaa cabsa garuu kanaaf obboleettii obboleessa kee rabbiin bakkuma jirtu si haa tiksu warroonni arrabsaan afaara ooltanii wallaahi arrabbiif jedhee isiniif dhiisee jira rabbiin isiniif haa dhiisu obboleessa kee rabbiif jedhee isin jaaladha hunda keessaniyyuu anaa olitti rabbiin isinaa jaalatu bakkuu fi jaalatu rabbiin isinaa kaayatu isiniin jedha obboleewwan kiyya hanga viidiyoon isinirra dheeressee jira inshallah hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa hayaatiif du'aayii godhaa qarqaarsa maatii kanallee yoon kan ifa baanii dubbatan taate irratti xiyyeeffannoo isiniin jedha isinirratti dheeressee jira assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu